Mikaela. Hello. Akkam jirtu? Akkam jirtu Leema. Naguma eenyu jennu? Hacaaluu Hundeessaan jedhama. Hacaaluu ana dhufu? Anaa keessaa naguma. Nagee akkam? Baga jiraattani. Aminatis nuuf jiraadhu goota keenya. Keessumaan keenya Muktaari. Muktaari abbaa ogummaa keenyaati. Mee dubbisi fuula ifaadhaan simachaa jira. Halloo Hacaaluu. Muktaar akkamitti jirta? Jirta. Duraan dursee waggoota dheeraan booda baga biyya abbaa keessatti deebise. Amiin toltuu siifaa jedhanii. Deebi'uu biyya abbaa keessatti baay'een gammadee akka Oromoo tokkotti namni jaalate biyyaa hin bahu akkatti baate beesuun hin barbaachisu. Cufa Oromoon hundi hin beeka. Dhugaadha. Inni guddaan bu'uura atii fi jaallawwan kee bu'uureessitaniin manni Oromoo qabsoo gaggeesseen amma haaxinnaatu isaa guddatus yeroo kanarra qaqqabeera. Dhugaadha. Anaanis immoo asitti amantee biyya abbaa kee jaalatturraa dirqi akka gadhiiftu godhattee namuudhaan jiraattee biyya abbaa keetti deebitee biyya kee fi firoottan kee argiteetti nullee ijoollee ogummaa keetii argiteetti baay'een gammadaa atis baga gammaddeessi jedhamas dabaleeni. Hacaaluu galatoomii. Hacaaluun Muktaariin akkamittiin ibsaa? Muktaari ani kanan beeku daa'ima ta'ee isaanii akkasii naannoo sirboota isaa irraa kaasee sagalee isaa jaalladha. Ergaan inni sirboota isaa keessatti dabarsullee waan jajjaba Muktaari anaa fi weellisaa qofa miti. Goota kiyya qabsaa Oromooti. Ogummaa Rabbi irraatti kenname kanaan ittiin sirbee uummata ittiin bashannansiisuu qofa osoo hin ta'in qabsoo saba isaatiittiin hoogganaa ture. Anallee qajeelfama inni karaa aartiitiin na dabarsuun warra na guddisan keessaa tokko anaa fi qabsaa kiyya goota kiyya karaa aartiitiin karaa ogummaatiin immoo Rabbi waan tokko otoo irraa nambisiin nama agartee badhaasa aartii guutuusaaf badhaateef. Muktaar namni tarii inni uumama isaatiin agartee badhaasuu mul'achuu kana hin jaallatu waan biyya alaa yeroo baay'ee deddeebi'e. Reporti irraa kaasee natti mateeriyoo saafana warra amman Noorweedhaa galutti nama na kunuunsee man biyyatti deebi'utti waa baay'inaan jechaa ture. Uumamni isaa waan addaatii sagaleen isaallee hin dhaga'amu. Muktaar immoo agartee gaafa isteejii irratti argitu ogummaan karaa inni aartiidhaan qabu egaa ogummaan aartii kun kennama. Waan tarii barumsaan waan xinnoo itti jabeessita malee harki 95 ogummaadha. Rabbinuma itti gadina kee hojjete waan ulfeesse hin fakkaatu. Kanaaf Muktaar anaaf hiriyoodha. Hacaaluu guddaa si galateeffannaa. Hacaaluun tarii Muktaariif gaaffii yoo qabaate carraa si falaannu? Muktaari agartee amma dandeettii yookaan kennama qabuun akkasitti nama bahee agasmara uummata biratti hojjete miti. Hojjechuu qabaa hojjechuu yaaddeetta. Amma inni konseptii gurguddaa rakkina ogummaa tokko hin qabu agartee. Cimaadha. Sagalee isaa bareeda kana hojii isaa bareeda kana guutuu biyyattii keessatti konseptii hojjechuu yaaddeetta. Egaa tarii innis yaaduu danda'a garuu noor akkanaa mirkaneessuun barbaada. Uummanni Oromoos beekuu qaba beekamaa fi waggaa 21 jechuun salphaa miti. Nama akkas jaalatan immoo akkasitti qaamaan argannee uummanni Oromoo isteejii irratti salaaluu barbaanna waan ta'eef mee Oromiyaa keessatti biyya yaadde biyya abbaa kee keessatti maal yaaddeettaa kan jedhudha gaaffiin koo. Galatoomii Hacaaluu guddaa si galateeffanna. Galatoomii hedduu galatoomii. Amiin naa jiraadhutillee galatoomii.
Hacaaluun dinqisiifannaa guddaa akkasiif qabudha. Kan inni nuuf kaase xumura irratti immoo gaaffisiif kaasee jira waa'ee konsertii. Uummati yaadee jiru kana waltajjii irratti haala mijeessitee fi bashannansiisuuf sagantaa maalii qabda kan jedhudha. Duraan dursee akkuma inni jedhe kana dura Hacaaluu agartee nuti namni tokko beektaa gadaan tokko keessatti namni jabaan tokko hin dhalata. Rabbiin gadaa tokko keessatti namoota murtaa'an saba tokkoo kenna. Hacaaluun kun nama akkasiiti. Jagna. Sirba dur sirbinu hin sodaatina. Dubbadhaa saba keessanii lolaa mirga keessanii ka jennu ka akkasii suni dhalatee argee Hacaaluu. Baay'een itti gammada Hacaaluu fi hiriyoota isaallee. Ibidda qabsiifnee boba'u keessaan immoo isaan itti bahanii bobeessanii warra karaa kanaan ga'anii dhaloonni mana duubaan dhufan kana hedduu nama isa dinqisiifatu illee itti aansee ammoo waa'ee konsertii na gaafate ammatti ani karoora konsertii gochuun qabu akkaataan ani itti dhufe wanti dhuunfaa kiyyaa waan saniif xiqqoonaan hayyamu lammata immoo ka dhufeefillee biyya laaluufi haala laalee gara fuulduraatti ittiin hojjedha jedhee tan yaada qaba. Amma dhufiyaatii kiyya kanatti karoorfadhee hin qabu. Gara fuulduraatti itti wanti nan hojjedhu tartiiba qabatee akka seera artiin addunyaa itti deemutti seera godhatee akkamitti artiin Oromoo kun ol guddachuu danda'a kan jedhu irratti Hacaaluma fa'aa ijoollee mas keessa jiran ijoollee agartee artii kanarratti bu'aa guddaa agarsiisantu jiru kan akka Galaanaa fa'aa kan akka Caalaa Bultumee fa'aa ijoolleen dubraallee akkasumatti hedduutu jira warri dhiiraallee hedduutu jira maqaadhumatti keessaa afaan irrana dhufe dhahee malee ijoollee kanneen hunda akkamitti waliin haasofne artii Oromoo sadarkaa isaa ol kaafnaa artiin Oromoo bakka gahamu san bakka yaadame san hin geenne artiin Oromoo qabsoorra turte ka jedhu amala ammaani. Amma immoo sanirraa akkamitti akka artiin Oromoo deebitee artii taatu afaan Oromoo akkamitti guddachuu akka danda'u sadarkaan isaa akkamitti akka ol siiquu danda'u sanirratti hiriyootuma kiyya kaas jiranii kaawwamootu biyya alaatitti waliin hojjechiru kanneen wajjin walitti mari'annee waan bareedaa tokko ani waan hojjetu tokko waan bareedaa waan hin duune hojjetamuu qaba ka jedhu amana. Sirbu yoo barbaade Saatardee dhufuyyuu konsertii dhiyeessuu hin danda'a. Gaafii baay'eetu naa dhufa. Namoota baay'een akka ispoonsara naaf ta'aniin akka na hojjedhu naa afeeraa na gaafachaa jiranii. Ammatti garuu karoora ittiin qabu karoora itti godhee waan guddaa jabaa isaa waan maqaa qabu hojjedha. Waan maqaa qabu waan jabaa hojjechuuf immoo yeroo fi karoora itti baafachuutu nama barbaachisa. Kanaaf kun immoo haalumaan itti dhufetu immoo mijataa miti waan sana hojjechuuf waan dhuunfaa kiyyaati jechuudha rakkoo dhuunfaa ni qabu. Dubbisi. Hello Galaanaa. Akkam jirta? Ameen toltuu siifaa jedhan baga nagahaan jiraattan. Nagaan jiraati maatii waatiin kee nagayaa? Galatoo. Hello. Walleen jaanaaf waa hundaa kabajaa bulchina guddaan irraa qaba Muktar kun. Jiraadhu galatoon. Hello. Hello. Galaana. Nagaama. Mee weellistoonni duubaan dhufanii maalirraa bartu weellisaa keenya Muktar irraa? Dhugaa dubbachuuf manni muuziqaa itti baranne yookaan aartii instituutii nuti itti baranne keessaa tokko warra akka Muktar Usmaan fa'aa baranne jechuudha warri booda. Nuyi fakkeenya daawwitiidha keessatti of ilaalaa as geenye boruufis utubaa keenya jechuudha isaan. Xumurtee? Gaaffii tokko gaafadhu laata? Mee gaafadhu?
Ani baay'ee isa deemuudhaa waltajjii irratti isa arguun barbaada. Akkasuma uummanni biyya kana uummanni biyya na jiraatu Oromoo hedduudhaan bara hedduu gargar turanii. Biyya kanatti konsartii dhiyeessuudhaaf sagantaa qabdaa Muktar ko. Ayyee xumurtee gaaffii kee. Wanti irratti ammoo maalirra jirta maalirraa eegna yeroo dhiyootti waan jedhu gaafachuu barbaada. Kanaan alatti baay'een si jaalladha Muktar kooti dinqisiifadhaa naa jiraatu waan umurii dheeraa si yaa kennu. Naa jiraatu jechuun barbaada. Galatoomii Galaana nullee guddaa si galateeffannaa baay'ee si dinqisiifanna. Ulfaadha. Waa'ee waltajjii deebisneerra. Deebisteetta. Kan biraan garuu maanuuf kaa qabdaa wanni haaraa jedhee achumaan deebistee fi gara bakka dhaabnetti deebina. Galatoomii Galaanaan wallistoota amma ol bahanii aadaa Oromoo fi seenaa Oromoo hojjetaa jiran keessaa Galaanaan amma wallistoota jiran keessa namni akka adda addaa qaba. Galaanaan waan adda isa godhu tokko qaba beekte. Waan aadaa Oromoo kana orjinaala isaa akka jirutti dhiyeessuudhaaf yaalii guddaa godhaa sirboota isaa walleen dhiyeessu kana yeroo ilaalu odoon hir'isin dhiyeessuuf warra yaalii godhan keessaa nama tokko baay'ee isa dinqisiifadhaan illee beekte. Kaan gaa reefuyyuu deebisee jira ammaaf sagantaa san ittiin qabu jedhee dhagahee ta'a yookaan mootuu anaaf inni wal argina ittillee hidhima. Kanaafuu kanatti beeku qabdu namni baay'ee si dheebotaa jira waan ta'eef itti yaaduu akka qabdudha. Deebina dhiifama. Hello. Hello. Akkam jirtu? Nagaa rabbi galata argatu. Fayyaa. Eenyu jennu? Ani Haayiluu Kitaabaan jedhama. Haayiluu weellisaa keenyaa goota keenyaa baga nagaan nuuf ta'atis. Baga nagaan na eegdani. Keessummaan keenya Muktaar mee ol dubbisaa? Halloo Muktaar. Akkam jirta faameetii fayyaa? Fayyaa naguma. Jirta. Baga nagaan dhufte. Atillee baga nagaan dhufte. Ani namni wal arguun cinqii taate bari telefoonii biyya kanatti rakkoodha. Hawwii firaa baanee wal argina nulachuu fira beelofnee dhufne. Nulachuu fira lammii beelofnee dhufne hawwii fi dheebuu firaa yoo baanee nu wal argannaa beektaa? Akkasuma dubbiin Haayiluu. sadarkaa biyyi irra jirutu akkas ta'ee kominikeet wal gochuu dadhabne inni rakkoo miti rabbi furmaata akka barbaadu kana. Haayiluu akkam nagaa mini? Naguma nagaadha. Mee Muktaar akkamii wal beektu weellisaa akkamitti meenni? Waan gaaffii kana na gaafachuu dhiistee otoo nama biraa gaafatte bareedaa ture jechuudha. Maaliif inni ani Muktaarin bara dheeraadhaan beekaa. Muktaar nuti hiriyaa bara dheeraati. Waggoota dheeraa wajjin hin dabarsine. Muktaar artistii Oromoon qabdu keessa nama tokko nama dandeettii guddaa qabudha. Immoo nuti sana bira darbilee akka faamiliiti anaaf baran fuudhu miizee kiyya ture. Muktaar hedduu nama gaariidha. Nama aartii Oromootiif of kennee hojjetaa ture ammallee hojjetaa jiru. Nama ijjannoo isaa irratti yeroo tokkollee waan boodatti hin jenne. Egaa sababuma kanaatiin akkuma isin beektan iyyuu rakkina adda addaatiin iyyuu baqannaa biyya isaa dhiisee gara biyya biraatti baqachuu danda'e. Kanaaf Muktaar nama hedduu aartii Oromootiif dadhabaa ture ammallee akkasumatti jirudha. Mee dhaloonni amma Muktaar irraa maal barata jedha weellisaa Haayiluun? Egaa warri dargaggoonni Oromoo artistoonni Oromoo booda dhufan Muktaar irraa waan isaan baratan aartiidhaaf. Aartiin argitee fedhiidhaa barbaachisaa fedhii fi dandeettii barbaachisaa dandeettii sana immoo argitee akka aartiin barbaadutti bakkaan ga'uudhaaf jabaatanii hojjechuu murannoo godhachuu akka Muktaaritti aartii kanaaf of kennuu kanarraa barachuudha danda'u Muktaar irraa. Ayyee gaaffii qabdaa fi laata Muktaarii?
Muktarii fi gaafina qabu attami biyyi kun maal keessa si jiraachisaa jira ijoolleen biyya si bartee kanaa jedhaan. Hayyee galatoomi. Lakki bareeda jira biyya amma itti gadi bahee ilaalle qilleensi biyya akka gaarii nu simatee jira hafuurri biyya akka gaarii nu simatee jira ijoolleen qilleensa jaalatte biyya abbaa isaanii biyya akaakilee isaanii Oromiyaa jechaa waan guddifneef wayita dhufan gammachuun dhufanii ammallee akkasumatti jiran jechuu gara bubbullee immoo gara baadiyyaa immoo geessine jiruu teenna isii ta'uu gaasan immoo itti agarsiifna jedhee yaada qabaa gammachumatti jiran amma galatoomi. Keessii baratanii akkam ijoolleen kan kee. Ayyee daandii jira galatoomi jennaani dinqisifannaa siif qabudha keessumaayyuu hiriyaa yeroo dheeraa akka walii jiru taatanii kan dubbatee jiru. Kanaaf inni yeroo dheeraa waliin turre faamilii dhallee baay'ee faamilii akkuma inni jedhe gaafa inni fuudhullee jaala isaati bara as waliin turre immoo nama rakkoo guddaa waliin dabarsine keessattuu wayita baandii gadaa waliin hojjennu baandiin gadaa akka baandiititti akka deemu humna guutuu qabnu nama waliin hojjedhe keessaa hayluu nama tokko akka hiree ta'e immoo ollaa taanee waliin jiraannee ammallee walumaan jirra gaddaa gammachuudha waa maraafuu namni waliin mari'annu waliin jirru hiriyoota qofa amma achitti hafan waliin hayluun nama tokko. Baay'ee namatti tola. Hello. Akkam jirtu? Nagaa eenyu jennu? Barsiisaa Dirribaa. Keessaa nu bilbiltu? Dirreen Cindiirraa. Keessummaan keenya Muktaarii? Yaada gaaffis yoo qabaattan carraa isiniif kenneera. Akkam jirtan gaanaa jiraatu? Egaa Oromoon koo walaqaa baafaddaa gammoojjii magaalaa baadiyyaa jiraatu isin dhaga'aa weelluutu kana keessatti yaaddeenya. Bakka jiraatanii gara biyya abbaa keessanitti mudeessanii. Amiin amiin. Toltuu sinifaa jedhan. Sagalee miidhalee qabdu. Galatoo. Gaaffii tokkoon gidduutti gaafata. Muktaar Usmaan waliin awwal obbolaadhaan awwal Usmaan. Gaaffii keessan xumurtanii gaaffii biraa yoo qaban isiniif deebisu isin teessanii daawwattu. Awwal Usmaan egaa yoo ta'e obbolaadhaan odeeffannoo akkasiin qabu qulqulleeffachuuf Muktaar irraa. Goonsatti wayii qaqqarqaan ture waggaa darbee waggaa kana yoo na goonsatti wayii kan dhala dhagamaa hin danda'amu gooti qopheesse irratti dabarsisii beeksisaa ture awwal Usmaanii. Bola waan jiru odeeffannoo qabaatu hattee yaa bosona Baalee yaa bosona Booranaa kan jireenya yeroo salphaa gaafa keessatti hojjetu kan jechuudha. Tole ergaan koo immoo ani asitti Muktaariif qabu ammas egaa sirba geeraraa egeree Oromiyaatiif jira qabdannuugumaa abduu keessan karaa weelluu nutti himaa ilmaan keessanis immoo miira aartisaa suuraa bulaadhaadhaan Galatoomi. Barsiisaa guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa. Gaaffii keessan immoo isiniif deebisa. Baandii gadaatti ni deebina gaaffii sana mee deebisiif. Dhugaadha awwal obboleessa hangafa kiyyaa. Hangafa kiyyaa awwal obboleessa bukiyya. Awwalis hojii guddaa hojjechaa jira. Innis aartii Oromoo keessatti qooda guddaa qaba. Akkuma duratti barsiisaan kaasisanii wallee walaa nyaattuu maaltu si dhibee jedhu kan hirphaa gaanfuree sirbisanii isatu qopheessee fi gubattee bosona Baalee ka jedhu sanillee wayita bosonni Baalee gubate sani yoo san hojjetee waan san hojjechuu isaatiif wareegama guddaa baase. Wareegama guddaa baase hidhaa seenee maakalawitti galee achitti homa namarratti raawwatame hundi irratti raawwatame wanni si ajaa'ibsiisu horii guddaa baasneeti kan bahe. Yaadadha horii walitti qabnee horii kafallee akkasitti manidhaa san keessaa bahee hirphaan hin baqate. Hirphaanuu yeroo baay'ee hin jedha
Ani ittiinan beekamee awwalitti garafamee jedheeti haasa'a. Qooda artii Oromoo keessatti awwalillee nama qooda guddaa qabu ammallee qabaachaa jira. Dhugaadha. Nama illee sabnee fida hojii guddaa hojjechaa jira. Artistoota Oromoo duuba isatu jira. Walaloo yeedaloo kennuudhaan hojii guddaa hojjechaa jira. Egaa nuti yeroo biraatti sagantaadhaan qabanne awwaliin keessummaa keenya ni godhanna karoora keessaa ni qabna.